Akka mooltaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu isaatii kanaaf qabnu isinitti himna. Biiroon galiiwwanii magaalaa Finfinnee hojjettootaa fi geggeessitoota 170 olii irratti tarkaanfii fudhachuu ibse. Hojjettootii fi geggeessitoota waajjira galii Finfinnee jiraattota magaalattii gibira kaffalan sirnaan hin tajaajille akkasumas kan itti gaafatamummaa isaanii haalaan hin baane jedhe 179 irratti tarkaanfii fudhachuu biiroon galii magaalaa Finfinnee beekseera. Obbo Muhammad Abdurrahim itti gaafatamaan dhimma fooyya'insa tajaajila kaffaltii gibiraa Finfinnee namoota itti gaafatamummaan isaanii haalaan hin baane 20 fi kan hojii raawwachiiftootaa ta'an 159 irratti tarkaanfii naamusaa fudhatameera jedhan. Obbo Muhammad kan dubbatan gama hojii biiroo galii magaalaa Finfinneef waliigahii taa'ame irrattidha. Hojiin ordoffii kun itti fufaa kan jedhan Obbo Muhammad keessumaa harmonaayizeeshinii gibiraa kenniisa lakkoofsa kaffaltii gibiraa kaffaltii karaa marsariitii waraqaa qulqullinaa fi hordoffii koomii irratti jijjiirama qabaatamaan fiduun akka barbaachisu ibsaniiru. Hoogganaan waajjira biiroo galii Finfinnee Obbo Adaanee Suulee tajaajila sassaabbii gibiraa fooyyessuun gibira haqaan walitti qabuun barbaachisaadha jedhanii qabxiilee misooma guddina magaalattii yaada keessa galchuun tajaajilamaan gibira kaffalu rakkoo malee tajaajila akka argatu taasisuun itti gaafatama hojjetaa sadarkaa hundarra jiru ta'us Obbo Adaaneen yaadachiisaniiru. Boordichi filannoo bara 2026 ilaalchisee yaaddoo paartiileen qaban irratti marii gaggeesse. Boordiin filannoo biyyaalessaa paartii siyaasaa waliin marii taasisuu ibsee mariin kunis murtee sagantaa guyyaa filannoo waliigalaa 7ffaa Onkololeessa 2025 ibsame hordofee sodaa fi yaaddoo paartiilee siyaasaa biraa ka'ee kan ilaaluudha jedhe. Marii kana gubbaatti dura taa'aa boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa Meelaataawir Qaayiluu mariin kun hirmaattonni filannoo kana irraa waan eegan adda baasuu fi akkaataa filannoon haqaa fi bilisa ta'e taasifamu gochuunidhaan haalli adeemsa siyaasaa hojii kana dandeessisu jiraachuu fi mariin akkanaa itti fufaa ta'uu akka qabus dabalanii ibsaniiru. Paartiileen siyaasaa gama isaaniitiin murtee manni maree bakka bu'oota uummataa gulantaa mallattoo akka kaadhimamtoonni walitti qabatan dirqisiisuu ture hambisuu isaanii ija gaariin ilaala jedhaniiru. Kana malees yaaddoo egeree fi adeemsa keessatti qaban illee kaasaniiru. Meelaataawir paartiilee siyaasaa mara hirmaannaa taasisaa jiraniif galateeffatanii sochii filannoo nagaa qabeessa akka jiraatuuf wal mariin kana fakkaatu akka itti fufu ibsan. Dura taa'aan boordii filannoo hojjettoonni loogumaa irraa akka qulqulluu ta'an ilaalchisuun mirkaneessuu ibsanii boordiin filannoo biyyaalessaa maqaa hojjettoota buufata filannoo kana miseensa paartiilee siyaasaaf erge deebi'ee isaanii eegaa jiraachuus eeraniiru. Paartiileenis baajata barbaachisu battalaan akka lakkifamuuf ragaawwan galmee harkaa qaban gaafataniiru. Dhimma filannoo Tigraay keessatti taasifamu ilaalchisee Meelaataawir boordichi dhiyeenya gaggeessitoota naannichaa waliin marii gaggeessuu eeranii bu'aa gaariin maree kana ni eegama jechuun kan gabaase Addis Istaandardiidha. Ruwaandaan waldaa warra wangeelaa 10,000 lakkaa'aman cufuun dhaga'ame. Ruwaandaan waldoota warra wangeelaa 10,000 ol seera biyyattiin bara 2018 bakkeewwan amantaa to'achuuf baaste kabajuu didan jechuun cufte. Akka miidiyaan TRT World jedhamu gabaasetti seerri haaraa biyyattiin waa'ee fayyaa nageenyaa fi qabeenya waldaaleen booratan ifoomsu akka qaban akkasumas lallabdoonni hundi ragaa barnoota amantii barachuu isaanii agarsiisu qabaachuu akka irraa eegamu raggaasiftee hojiirra oolchuu dadhaban. Pirezidaantiin Ruwaandaa Pool Kaagameen waa'ee waldaa warra wangeelaa biyya xiqqoo kanaa keessatti baay'ataniif qeeqaa turan. Otoo akka kootii waldaan tokkoyyuu deebi'ee hin banamu jedhan ji'a darbe keessa yeroo ibsa kennan. Hawaasni Ruwaandaa irra caalaan amantii kiristaanaa hordofu sababa waldaan cufameef namoonni hedduun waldaa dhaquuf fageenya deemuutu irraa eegama jedha gabaasni TRT World.
Oduu keenya xumuraatiin bulchiinsi Tiraamp Itoophiyaatti ambaasaadara US dabalatee kan biyyoota Afrikaa 15 gara Waashingtanitti deebisee waame. Tiraamp biyyoota Afrikaa 15tti ambaasaadorota Yuunaayitid Isteet gara Ameerikaatti deebisanii waamani. Ambaasaadorota Ameerikaa waamamanii deebifaman keessaa Itoophiyaatti ambaasaadara Ameerikaa kan Jibuutii fi Somaaliyaa kan jiran yoo ta'an, murteen kunis bakka bu'aa dippiloomaasii kan Yuunaayitid Isteet kan laafaa qajeelchu jedhameera. Akka maddeen dippiloomaatotaa eeranitti murteen kun ambaasaadorota Yuunaayitid Isteet kan biyyoota Afrikaa hedduu kan hammatudha. Isaanis kaaba Afrikaa keessaa Masrii fi Aljeeriyaa kan dabalatu yoo ta'u, biyyoottan giddugaleessa kibba bahaa fi lixa ardichaa keessatti kan hojii dippiloomaasii gaggeessan ambaasaadorootni Ameerikaa qaama murtee kanaati jedhameera. Haga yoonaattis murtee kanaaf wanti ibsi kenname hin jiru. Gaanfa Afrikaatti murteen kun ambaasaadorota Yuunaayitid Isteet kan Somaaliyaa, Itoophiyaa fi Jibuutii kan hammate yoo ta'u, bakkeewwan kunis iddoowwan murteessoo Yuunaayitid Isteet gama humna waraanaa, sarara yabala doonii fi hojii farra shororkeessummaa keessatti raawwattudha. Gama biyyoota baha Afrikaan murteen kun ambaasaadorota Yuunaayitid Isteet kan Ugaandaa, Rwaandaa fi Sudaan kibbaa yoo tuqu, lixa Afrikaa irraa Naayijeeriyaa, Seenegaal, Naayijerii fi Kootidivuwaar dabalateera. Murteen kun giddugaleessa Afrikaa irraa Afrikaa giddugaleessaa Kaameruunii fi Koongoo yoo tuqu, kibba Afrikaa irraa ammoo Zaambiyaan ishee tokko ta'us ibsameera. Murteen kun wayita muddamni ambaasaadorummaa Yuunaayitid Isteet namni keessa dhabamaa jirutti kan mudates jedhameera. Kunis dhiibbaa Yuunaayitid Isteet gama addunyaa irratti qabdu kan gaaffii keessa galchus jedhameera. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf kanuma turtii gaarii qabaadhaa.